Daa'imni Laaraa jedhamtu kun umurii ishee waggaa 10tti mucaa ulfoofti. Doktoroonni garuu garaa ishee keessatti waan argan tasuma amanuu hin dandeenye. Laaraan umuriin ishee waggaa 10 akkuma hiriyoota ishee kaanii kokkolfituu fi taphattuu turte. Laaraa fi maatiin ishee mandaraa namoonni muraasni keessa jiraatan magaalaa Dungee jedhamtu keessa waliin jiraatu. Guyyaa tokko garuu maatiin Laaraa Joonii fi Luusiin waan keessummaa ta'e mucaa isaanii waggaa 10 Laaraa irratti arguu jalqaban. Garaan mucaa isaanii baay'ee jaallatan Laaraa baay'ee guddachuu jalqabe. Garuu maatiin Laaraa nyaatuma ishee nyaatte keessaa kan ta'uu fi dideetu jira jechuun callisanii dhiisan. Suuta ji'oonni lakkaamaa gaafa deeman garaan Laaraa garuu baay'ee guddachaatiin adeema. Haallichi baay'ee kan isaan cannaqee Joonii fi Luusiin garuu namoota naannoo gaggaafachuu jalqaban. Garuu homaayyuu falaa argachuu hin dandeenye yaaduma qe'ee keessaa xixiqqoo malee. Dhumarrattis haalli mucaa isaanii kan yaaddesse maatiin kun kilinika naannoo isaanii jirutti mucaa isaanii fuudhanii deeman. Dubartiin kunis wantoota mirmaraaf ishee barbaachisan erga fudhattee booddee maatiin ishee akkuma shakkanii mucaan isaanii ulfa ta'uu dubbatte. Kana amanuun kan itti ulfaate maatiin Laaraa Joonii fi Luusii gara hospitaala guddaatti mucaa isaanii fudhatanii deeman. Amma gaa qormaata cimaa wajjin kan walitti ba'an. Seenaa kana guutuusaa namoonni barbaadan Laaraa paartituu jedhaati koomentii jalatti naaf barreessa. Dhiyootti viidiyoo paartituu isiniif hojjedhaa. Paartituun akka isin hin dabarreef follow gochuun dagatina.